sababni isaas tokkummaan keenya hundaa'uun cimsannaan akkuma kanaan dura ijaarsa kamiifuu aadaa biyya keessaas ta'e biyya alaa irraa eeggannees eeggachuus hin beekne ammas baay'inni piroojeektii godina kanaatiif barbaadamu hangam ol ka'aa ta'us haala humnaaf baay'ina hawaasa muslimaa godina keenyaatiin ijaarsa kana xumursiisuu irra darbinee fakkaataa gamoo godinaa kana manneen marii dhimmoota islaamummaa aanaalee salgan qabnu hunda irratti ijaaruuf ga'umsa kan qabnu ta'uu shakkii tokko malee dubbachuun ni danda'ama. Takbiir! Allahu Akbar! Takbiir! Kanaafuu akkaataa karoora galii keenya sagantaa kanaatiin qarshii miiliyoona 5,670 galii telefoonii guyyaa har'aa irraa argamne jennee karoorfanne waan ta'een kabajamtoonni aadaa islaamaa hawaasni muslimaa sagantaa kana irratti argamtanis ta'e kanneen hin argamne hundi sagantaa kana irraa galii argachuuf karoorfanne ol argachuun jalqabbii ijaarsa gamoo keenyaa kana akka milkeessinu arjoomii seenaa gaarii ta'e dhalootaaf darbuu danda'u arjoomuudhaan akka arjoomtanu irra deebiidhaan waamicha keenya ni dhiyeessina. Dhuma irratti milkaa'ina sagantaa kanaatiif qaamoleen beekumsaan qabeenyaa fi humna isaatiin xiiqeffachuudhaan tumsa olaanaa taasiftan miseensonni caasaalee mana marii olaanaa gareen gumii oromoota fatuwaa gareen daa'aa faayimmaa gareen maanguddoota araaraa furmaata barbaaddootaa garee daayirektoota liigii dargaggootaa fi jaarmiyaa misooma daa'aaf barnoota godinaa kaadhimootaa fi jamaa masjiida rahmaaniif hawaasa muslimaa magaalaa Beddellee garee jamaa dubartoota Sumayyaa mana marii dhimmoota islaamummaa magaalaa Beddelleef manneen marii aanaalee salgan hundaa fi hawaasa muslimaa manneen amantaa adda addaa hordoftoota amantaa adda addaa akkasumas qaamolee mootummaa fi miti mootummaa sadarkaa godinaa fi sadarkaa bulchiinsa magaalaa akkasumas aanaalee hunda irraa qaamolee kabachiiftota nageenyaa hunda maqaa mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa godina Bunnoo Beddelleetii fi ummata muslimaa godinichaatiin galataaf kabaja olaanaa kan isiniif qabnu ta'uu keenya ibsaa guddaa galatooma ulfaataa isiniin jechuu barbaanna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kabajamoo Ustaazii Zakariyaa isinitti gaafatamaa boordii mana marii dhimmoota islaamummaa godina Bunnoo Beddellee gabaasa guutuudhaa fi karaa gabaabaa ta'een nu dhiyeessan guddaa galatoomaa jennaa. Takbiir! Allahu Akbar! Takbiir! Allahu Akbar! Amma sagantaa keenya itti fufnee Sheekh Gaalii Muftaar itti gaafatamaan mana marii godina Bunnoo Beddellee itti hubanuu. Takbiir! Allahu Akbar! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ay kan kono maraka zai salam tan. Wallo laira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ika mabosa mache kan mana waswasi. Anyarra wala matumeti lagama gadristi lagama chuni sire. Bunnoo Beddellee gaddiinsi raarrama keessa gammachuun hin jiran. Maaliif jettanii? Booddee irra ibsa. Akkuma qabxiitti naa qabadhaa. Gabaasa amma dhiyaate keessatti tootaaliin karoora keenyaa birrii miiliyoona 22 oli karoorri keenya. Garuu qophooniin nuti manatti isinii ergine sila birrii miiliyoona 4 argachuu qabna jennee manatti qophoonii isinii ergine kan birrii 1,000 hin caalle aanaalee hundaafuu ergineerra. Garuu akka jettee jedhan dullattii sa'atu jedhe dullattii sa'a galaanni fuunaan kuftee jennaan namni itti birmatu kun lamatti ba'e jedhan. Inni gariin ol kaasaa dhidhiibaa jedha. Inni gariin